Kiristaanummaa ibsuu hin Ayyee danda'u maasha jechuudha. barsiisaan kiristaanaadha. Barsiisaan beektee ibsuu hin danda'u amantii kiristaanaadha. Saallaan buuseedhaa jedha. Isa si buusettii jedha mitiire. Sitti illee Rakkoon qabu sanitti deebina. Na dhaggeeffadhu isa sanitti deebita. Sitti jedheera moo. Jechi kiristaana jedhu moo amantiin kiristaanummaa laa? Jechicha waa adda baasa. Amantiin kiristaanummaa moo jechi kiristaanummaa jedhu? Lamaan isaatu na deebisa addaan baasi. Okay, ishii. Wanti ati beekuu qabdu moggaasa maqaa sanaadhaa fi amantii sana adda baastee beekuu sirra jiraata. Akkuma amma ilaalaa turte kiristiyaana hiikuma isaarraa yookaan kiristiyaana jechuun nama du'ee du'aa ka'uu Yesuus Kiristoositti amante yookiis immoo nama Yesuus Kiristoosiin amanateedha guutummaa guututti duuka buutuu Kiristoosii jechuudha kiristaana jechuun. Namoonni yoomirraa kaasanii Kiristoos duukaa bu'aa turanii isa jedhu immoo yoom eegalisa jedhurraa kaasee yoo sitti hime yoomirraa kaasanii Kiristoos duukaa bu'aa turanii yoomirraa kaasanii Kiristoosiin amanachaa turanii yoo jedhan sii kaasee mee macaafa qulqulluu keessaa siifan dubbisa. Osoo achi hin gahin dura waan ati jette kana qabachaa deema. Kiristaana jechuun maalidha jette jalqaba jecha kana sirrii hubachuu na barbaachisa. Kiristaana jechuun maal jechuudha jette? Nama abdiisaa Kiristoos irra kaatee nama Kiristoosiin amanatee jechuudha. Gabaadhumatti. Nama du'ee du'aa ka'uu isaa amanee jettee jalqaba akkasiimi. Guutummaadhumatti nama Yesuus Kiristoosiin amanate nama abdiisaa Kiristoos irra kaate. Maal jechuudha nama abdii isaadha tayyib ta'u nama abdii isaadha Kiristoos irra kaatee jetteemi. Nama guutummaatti Kiristoosiin amanate nama abdiisaa Kiristoos irra kaate. Okay, tamam. Kiristoos irra nama abdii isaadha kaate nama Kiristoos amane maal jedhee ka amanate? Guutummaadhumatti waa'ee Kiristoos kitaabni qulqulluun jedhu nama amanate. Maal jedhee ka amanate? Isa kitaabni qulqulluun jedhu waa'ee Kiristoos isa kitaabni qulqulluun barsiisu nama amanate. Maal macaafni waa wayii dubbataa mire maal jedhee amanate? Waan sun hin dubbatamu moo? Okay, macaafni qulqulluun waa'ee Kiristoos maal akka inni jedhu barbaadde? Lakki ati gabaabsiiti maal jedhee ka amaneedha haganuma. Sitti mere laal nama guutummaatti waa'ee Kiristoos Yesuus kitaabni qulqulluun kan barsiise namni amanatu kiristaana jedhamaan sin jedhe. Maal jedhee ka amanate maal waan jedhee amanu wayii barbaachisaa miti maal jedhee ka amanate jechuudha. Maal jedhee amanate jettee isa na gaafatteef immoo kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus maal jedhaa isa jedhudha jechuudha gaaffiin kee. Macaafni maal jedha ati macaafni jedhuu baatayyuu ati akka hundattuu maal jedhee ka amane jecha gabaabaadhaan naaf ibsi kiristaanummaa kana ibsuudha. Kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus maal jedhaa isa jedhuun sitti maa daqiiqaa naa kennisa immoo mata duree biraadha waan ta'eef. Daqiiqaa 10 iyyuu fudhatta maal jedhee ka amane jecha gabaabaadhaan naaf ibsa ragaan barbaadne bara ragaa yeroo barbaadetti itti deebina garuu maal jedhee ka amane. Jecha gabaabaatti dhaggeeffadhu kalaa. Jecha gabaabaadhaan ragaan barbaadne erga ta'e jecha gabaabaadhaan akkuma ati na gaafattetti seera uumamaatii kaasee macaafni qulqulluun kan inni jalqabaa seera uumamaatii inni dhumaa mul'ata Yohaannisitti haga mul'ata Yohaannisii irratti isa kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus Kiristoos dubbatu guutummaatti namni amanate kiristaana jedhama. Maal jedhee ka amane wanni wayiin jiru isaa moo macaafa dubbisu ati Yesuus hin Okay. Maal jedhee kan amanate isa jettee jecha gabaabaadhaan ibsuu hin dandeessu moo kiristaanummaa kana? Jecha gabaabaadhaan sitti meessa kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus dubbatu nama amanateen sin jedhe. Maal jedha macaafni kitaabni kun maal jedha kitaabni keessa? Kun immoo gaaffii bareedaadha. Macaafni qulqulluun waa'ee Yesuus maal jedhaa isa jedhu immoo daqiiqaa 10 yookiis daqiiqaa 5 naa kenni siifan hima. Tayyib daqiiqaa 5 iyyuu daqiiqaa 10 iyyuu fudhatta maal jedha waan cuunfaa yaadaa wayinaa kennitee jiga sanii ammoo waan akkana jedhee amanee jira. Fakkeenyaaf amma ati yookaan Yesuus nama jedhee amane yookaan Waaqa jedhee amane yookaan ilma Waaqaa jedhee amane yookaan waan wayii jedhee amanee jedhi waan wayii dubbatu cuunfaa yaadaa kennitee akkasanii ragaa. Yookaan osoo hin taane guutummaatti nuti tokko keessaa fudhanii tokko hin dhiifne guutummaatti waa'ee Yesuus Kiristoos isaati amma kaaste guutummaa isaa dabalatee guutummaatti waa'ee Yesuus Kiristoos namni amanate inni kiristaana jedhamaa sun jedhe. Maal jedhee ka amane guutummaa isaa maal jedhee amana yaada cuunfaa wayinaa kenni. Maal jedhee amanaa osoo hin taane kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus maal jedhaa diina gaafadhu qasammoo. Lakki maal jettee amanta fakkeenya kiristaana jechuun nama maal jedhee amana jecha gabaabaadhaan naaf ibsi. Nama Kiristoositti amana. Yesuusitti maal jedhee kan amanu. Isa kitaabni qulqulluun dubbatu waa'ee Yesuus. Macaafni kitaabni keessan maal jedhee dubbata waan yaada gabaabaa ibsuu hin dandeessu moo ati? Yaada gabaabaadhaan kan xumuramu miti waa'ee Yesuus Kiristoos. Akkas taanaan kiristaanummaan waan yaada muraasaan ibsamuu danda'u miti. Yeroo hundumaa nama amansiisuudhaaf jecha gabaabaa ibsuu hin dandeessu jechuudha.
waa yaada muraasaan osoo hin taane kan asitti himaa jiru guutummaatti isa kitaabni Okay, qulqulluun takka dubbatu nama mee amanatedha. akkasii galuuf akka yaada kiyya akkasii galuu fi takka Mm. Yesuus waaqa jedhee amane takka nama jedhee amane ila jecha gabaabaadha waaqa jedhee nama amane takka ammoo nama jedhee kan amane takka ammoo ilma Eenyu? waaqaa jedhee kan amane takka ammoo akkanaadha jedhee kan amane jedhiiti waa Osoo wayii adda hin dubbatu. qoodiin amma sirra deebiin sitti hima. Osoo adda hin qoodiin isa kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus barsiisu namni amanate inni kiristaana jedhamaa sin jedhu. Maal jedhee macaafa cuunfaa yaadanaa himi maal jedhee kan amanu akka walii galaatu kiristaana Okay, jechuun maal jedhee amanu. kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus maal jedhaa isa jedhu immoo daqiiqanaa kennitaa hin haasofnaa jechuudha sammuu. Maal si wajjin haasaasaa yaada kan kee kiristaanummaa ibsuu hin dandeessu. Yaada koo miti gaafii na Kiristaanummaa koo yaada gaafattee cuunfaa miti. qabu. Nuti ilaa isa keessaa filee fudhatu osoo hin taane guutummaatti isa kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus dubbatu amanaa kiristaanii isa kana kiristaanii sin jedhu. Ani yoom waan filuutiif waan ibsu yoom dubbadha. Ani bari macaafa keessa inni si gaafachuutti hin jiru amsaatii kana. Ani bari yaaduma akkanatti namni nama gaafatu si gaafachuu jira. Maal jedhee kiristaanummaan kun yoom jira jennaani Yesuus asitti hordoftoota Yesuus tuyyuu wanni kun eegalee jette maqaan kun. Okay, warri A'aa. hordoftoonni Yesuus sun warra maal jedhanii jennaani waan sanii nuti didde Ammas akkas hin maalidha jenneen ilaa. dhoksaawwiitti jiramu. Yaada koo godhee kanas hin jechaa jiru. Moggaasa maqaa kiristaanummaa isa jedhuun sitti hime. Moggaasi maqaa kiristaan kan inni Okay. moggaa'e bartoota kiristoos boodadha maqaa moggaasi maqaa sun. Garuu Okay. kiristaanummaan amantiin sun garuu durumayyuu amanataa turan durumaa kaaseeyyuu tureera yaada jedhudha yaadni koo. Kiristaanummaan maalidha? Amma sanarraa Kiristaana jechuun kiristaanni maali? maali isa jedhuraa Kiristaan akkasiin hin jenne ani garasii miti bakkee hin jiru. Maqaan kun barattoota Yesuusiif kennamee jette akkanaami? barattootaaf siin hin jenne. Okay, eenyuuf kenname maqaan kiristaana jedhu kun? Maqaan kiristaana jedhamu warra kiristoositti amanataniif. Warra kiristoositti amanan maal jedhanii ka amananiif kenname? Bakkuma kanarra jira. Maal jedhanii ka amanan? Isa kitaabni qulqulluun barsiisu. Ka kiristoositti amanan, kiristoositti warra amanu baay'ee jiran maal jedhanii ka amanan? Isa kitaabni qulqulluun barsiisu guutummaa isaa fudhatanii warra amanan. Sagaleen badeera kan awwal Sagaleen kun jira jama. amma deebitee jirtu. Sagaleen kun deemee? Eeywa. Sagaleen neetworkiitti na dhabbachuu jira. Ayyee maal jedhanii ka amanan joon? Gabaabsi naa himi. Waan tokko naa himi. Waan tokko qofa miti bar guutummaatti isa kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus barsiisu amananii warri fudhatan sun kiristaana jedhamu sin jedhe. Maal jedhanii ka amanan waan yaada cuunfaa hin dubbattu moo ati? Isa kitaabni qulqulluun barsiisuuf guutummaatti amananii warra fudhataniin sin jedhe. Kitaabni keessa waan yaada cuunfaan kaa'u moo isiniif? Cuunfaa isiniif hin kaa'u moo kitaabni keessa? Kitaabni qulqulluun waa'ee Yesuus maal jedhaa jetti kan na gaafattu yoo ta'e sittan hima. Kiristaana Ani jechuun bara kitaaba maali? waan kitaabni jedhutti deebina. Maal jedhanii ka amanan? Fakkeenyaaf amma macaafa keessatti yaadota garaagaraa arguu dandeessu yookaan amma Osoo yaada irraa cuunfaa hin muraasa arguu dandeessu. Maal jedhan? Guutummaatti osoo hin hir'isin isa kitaabni qulqulluun dubbatu guutummaa guutuutti warri itti amanatan kiristaana jedhamu. Maal jedhanii ka amanan? Isa kitaabni qulqulluun barsiisu. Kitaabni qulqulluun maal? Kitaabni qulqulluun waan xiqqoo taatee amma akka kanatti fixnamoo nuti. Kitaabni qulqulluun dubbisuu yoo xiqqaane gana ji'a tokko nu gaafata. Amma kan ani wanni barbaade cuunfaa macaafni kan jedhu rakkaalee sirraan barbaanne. Cuunfaa macaafni kan keessi geessu dubbatu. Eewa na dhageeffadhu. Cuunfaa macaafni kan kee dubbatu waan cuunfaa yaada cuunfaa fakkeenyaaf waaqa jedhee nama amanu. Du'aa ka'uu isaatti nama amanu. Yookaan ammoo nama jedhee kan amanu. Yookaan namaa fi waaqa guutu jedhee kan amanu. Yaada wayii dubbadhu waan cuunfaa wadhaa wayii. Guutummaa isaa. Guutummaa isaa maal fa'aadha? Fakkeenyaaf nama jedhee kan amanu waaqa jedhee kan amanu jechuudha moo? Kitaabni qulqulluun waa'ee waaqummaas waa'ee namummaa Yesuus hin barsiisaa guutummaa isaa kan amanatudha kiristaaniin sin jedhe. Sigalee? Guutummaa jechuun maal jechuudha? Waaqummaa fi namummaa illee jechuudha. Waa'ee Yesuus isa barreeffame hunduma isaa. Maal fa'a jedhee dubbataa? Cuunfaa isaanitti himi. Isa kitaabni fakkeenyaaf maal jedhee dubbataa? Inni ilma waaqayyo akka ta'e akkasumas immoo inni waa'ee cubbuu ilmaan namootaaf foon uffatee gara biyya lafaa akka dhufe. Guutummaa isaa baqaa seera uumamaatii kaaftee haga mul'ata yoonasitti yoo dubbifte waa'ee Yesuus Kiristoos keessaa argatta. Kanaaf waa'ee Kiristoos amma sadii dubbattee jirta. Ayyee saduma kana irratti dhaabbata.
amma si galee miti hayyee beekaa. hayyee Kanan sitti hime sana kan sadii naan amanate jirta suni amma wayyaadha. kiristaanaa jedhama Amma jechuudha. amma sirriidha inni kun amma isa sadii fudhadhee jira. Tokko ilma waaqaa, inni waaqaa, eegasani ammoo cubbuu namaatiif akka du'e dhufe. Isa kanneen sadii naa dubbattee jirta. Akkanaami? Guutummaa isaa kana qofa miti kan hin dubbatin iyyuu baay'eetu jira. Guutummaa isaa sin jedhee bara. Maal fa'aadha Waa'ee xayyib waan suuqii san muraasa naa himiti waan yaada cuunfaadha naa himi. Kiristaanummaan bari cuunfamuu hin danda'u jechuun rakkoodha bara. Amantiin tokko cuunfamee yaada cuunfaa sitti mudadhabu jechuun rakkoodha. Amantiin sun sirriitti hin qabatamne jechuudha yookaan ibsamuu hin danda'u jechuudha. Yaada cuunfaa wayinaa himuu hin dandeessu ati. Sittan hima barisa immoo waa'ee Yesuus maal jedhan irraa amananii jette yoo ta'e daqiiqa kanaa kennisamu sittan hima. Macaafni qulqulluu waa'ee Yesuus maal jedha kan jiru yoo ta'e. Ani waan macaafa isin gaafan. Atummaan kiristaan akka yaada keetti kiristaana jechuun nama maal jedhee amanuu jedhee si gaafadhan. Waan xiqqoodha. Ishii okay islaama jechuun Cuunfaan maal isaadhaan jiru jedhee kanarra kanarraa ka'e. Ishii wal badaalchifnee deemuudhaaf islaama jechuun maali? isa kana sii deebisaati naa deebisi. Yoo deebiste eegasanii na gaafattaami. Ati koo jalqaba gaaffii kana gaafatamtee shiifti gootee bara. Islaama jechuun maalidha kan jirurraa gaafatamteeti osoo hin deebisin. Akkasuma taatee shiiftiin goone kun waan si ilaallatu miti an san keessa beekira. Isa san kan gubbaadha dhiisi. Amma akkasiin jedhee. Waliin haasofna yoo ta'e ilaadhimuma kanarratti awwaloo. Atis waa'ee maalummaa islaamummaa irraa kaaftee fakkeenyaaf namoota tokko fudhanna ammati. Abiraam islaama turee jechaa turte. Abiraam Musaan fa'aa islaama dhuguma turan immoo amantiin isaanii maal turee jettee immoo hin haasofna yoo ta'e ragaa waliin ammoo asumatti haasofna wal bira qabne. Inni kun ajandaa lammaffaatti qabadha. Achisiisii qabadha. Ammaaf kasi gaafadhe kana naa deebi'e. Achisiisii wanti jedhamu hin jiru gaafa fakkeenyaaf jalqaba mucaan gaaffinni si gaafate shiifti. Ibsuu hin danda'u jedhi khalaas. Tayyib itti ceenaa. Itti ceenaa. Ibsuu hin danda'u. Ibsuu hin danda'u jedhi. Ibsuu hin danda'u jedhi itti bira darbe. Akka viidiyooti ibsuu hin danda'u. Kiristaanummaa ibsuu hin danda'u jedhiiti as cehi rakkoon qabu. Hin danda'u jedhiiti as cehi gara kiyya. Kiristaanummaa ibsuu hin danda'u islaamummaa maali? Kiristaanummaa waan ibsuu hin dandeenye jamaa. Maashaallah gammannee jirra wallahi harka rukutaabii jira. Mee waa islaamummaa nuuf ibsi. Harka rukutaabii. Hayyee tole islaamummaa ibsinaaf. Hayyee tole. Bareedaadha kun barsiisaan kiristaanaadha barsiisaan beektee ibsuu hin danda'u amantii kiristaanaadha. Ibsuu hin danda'u bakka islaamummaa jechuun islaama namni jedhamu nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam shahaadatu an laa ilaaha illallah jedhan akkaan kan gabbaramu Allah malee hin jiru akkasumallee ammoo nabi Muhammad akka ergama rabbii ta'e fudhatanii erga nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhufanii akkasumallee salaatu sooma soomuu zakaa baasuu hajji hajjuu kanneen shan irratti dhaabbata bu'uurri isaadha jechuudha. Kanneen shan irratti dhaabbata bu'uurri isaadha. Islaama jechuun isa kanaadha. Islaama jechuun nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam man sallama qalbahu lillahi azza wa jalla. Muslima jechuun nama qalbii isaadha rabbiif kennee jedhama. Nama qalbii isaadha rabbiif masake jechuudha. Tamam? Nama qalbii isaadha keessa isaadha rabbiif masake jechuudha. Nama tole jedha. Si galtee isa kanaan akkasina muslima jenneetii yaama. Dabalataan amma sammuu muslima jechuuni akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatu قولوا آمنا بالله سورة البقرة رت قولوا جدا آمنا بالله آمنا الله تجدا أكسم اللي أمو وان تبو فم القرآن التلي وان سندور أبو فم التلي آمنا جدا دبلت أنا ما سمو وان إبراهيم تيكنامي وان موسى تيكنامي وان إسحاق يعقوب كني هند ساني أسباط التلي كنامي وان أسباط يجون الماء يعقوب هندو نبيوت أجكي سارو فنجتون وان موسى كنامي وان عيسى كنامي هندتو آمنا جدا نوتي ربي في كل كلا ولا ربي في مسلم توتا جدا ربي سبحانه وتعالى مسلمتوota jechuun isa kana muslimtoota jechuun nama waan kanatti amanu namoota shan san hojjetu jechuudha rabbiif masakamu amantii kan kee qulqulleessite rabbiif akkama jedhame sanitti rabbiif masakamu santu islaama jedhama akkanatti kun qulqulleessee amma daqiiqaa takka keessa si cuunfee si geessa okay galatoomii naaf ibsitee jirta islaama jechuun namni tokko osoo Muhammaditti hin amanin islaama jedhamuu danda'a awwal gaariidha. Namni tokko osoo Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam islaama osoo amanin islaama ta'uu danda'a naan jedhe. Eega Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam dhufanii booda namni tokko osoo islaama osoo Nabi Muhammad itti amanin islaama ta'uu hin danda'u. Osoo Nabi Muhammad hin dhalatin dura ammoo Nabi Muhammad waan hin jirreef jecha Nabi Muhammad itti amanuu dirqama hin qabu. Nabiyyi yeroo san jirutti amana. Namni tokko osoo Allaatti hin amanin islaama jedhamuu danda'a? Namni tokko Allaatti osoo hin amanin gaafii bareedaadha. Namni tokko osoo Allaatti hin amanin islaama jedhamuu danda'a. Kun utubaa islaamummaa keessa tokkoffaan isa kana. Rabbiin tokkicha Allah malee kan biraa haqan gabbiramaan hin jiru jettee ragaa ba'uu qabda. Osoo Allah itti hin amanin namni tokko islaama jedhamuu hin danda'u.
Galatoomi. Eshi. Egaa Museenii Islaamaa jettee amantaami Musaan? akkas. Musaan Allaatti amanaa ture? ايوه ربي التمن ربي سبحانه وتعالى سوره دقدما فات كنا فور ردي Rabbiin jenne انني انا الله Allaatti دقفت اي الله مسنجا جرا دقفت انني انا الله جدي ربي النبي الله موسى عليه السلام الله مال جدي تدبته انني انا الله اني الله دا انا كوف قبر جدي ربي الله تدبته موسى عليه السلام كان بيك والله بيك Okay. Musaaf kitaabni akka kenname Quraanni keessanii ni dubbata. Tooraan akka kenname. Mee kitaaba Musaaf kenname keessaa tooraa isa Quraanni kee jedhu keessaa Musaan Allaa gabbaraa turuu isaa akkasumas Musaan Islaama ta'uu isaa natti agarsiisuu dandeessaa? تورات النبي الله موسى عليه السلام موسى بريسه لفرنجر تورات النبي الله موسى عليه السلام بريسه لفرنجر مصادقا سيقلتي تورات كجتات دبت كن رب سبحانه وتعالى اتمنى ننجد ملي جاء فارا مغافين كن جاء فارا تورات إسا نبي الله موسى عليه السلام بريسه وكان رب كبريسه تكني كانوا تتمنوا كرب بريسه تكني وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء جريك رب دبته سورة رب فرت رب دبته جدا النسون رب سبحانه وتعالى ارقبو سنبودا لفرنجرو أما ساتي كان جرو مالي سينا نبي الله موسى دا سينا دو ونقرأ تفسير لك تأتو يهودون بريسن إنكو وان موسى عليه السلام وقلي الله تودامي وان نتلجة ربي تنيت تمن ودامي وان موسى والقبة الليمت اوكي Okay. Asirratti ammas gara ajandaa biraatti seenaa jirta. Nu dura bal'ataa jira. Alaa fakkeenyaaf Allahayn harka isaatiin tooraa barreessee Museef kennee jedha hadiisii kee. Ati tooraan lafarra hin jiru jette. Even Muhammad iyyuu tooraa dubbisee murteessaa tureera. Tooraarraa dubbisee yeroo Muhammad ture tooraa banamee fi tooraarraa dubbisee murtii kennaa tureera. Tooraan ati amma lafarra hin jiru jette sun isuma Allahan harka isaan barreessee Museef kenne sanatu bade moo? Dubbii Allah kana balleessuudhaaf immoo uumama keessaa eenyutu aboo qaba? Allahan eessa dhaqee eenyummaa Allah gaaffii keessan galchu? Tooraan sun badee jira gaafa jettu ati awwal. غاري كان رب سبحانه وتعالى دبتيتين جرا يحرفون الكلمة عن مواضعه جدي بكاكا سني جتشوتا جدي دبلت أنا ما سمو وان رب سبحانه وتعالى دبن وفي ثاني Sagaleen badee jira. Sagaleen koo jiraa? يجرام سقلين كو ديبي يا Deebitee جماعة jirta. Deebitee jirta. اوكي تمام نترك نركز الجرا كانت دبت Ilaamee توني awwal رب سبحانه وتعالى نرقفن awwal koo نرقفن ilaa sirriitti akka tinaa qulqulleessituuf نرقفن ilaa badee jira jettee moo guutummaadhumatti tooraan sun badee jira jettee miti? Badee jira jettee yoo ta'e Allah Quraanni kitaaba bade sana mirkaneessuudhaaf dhufe kabade mirkaneessuudhaaf dhufe fakkeenyaaf suuraa 5:47 irratti waan si dura jiru mirkaneessuudhaaf dhufe jedha. Waan badeedha kan jettu yoo ta'e Muhammad eessaa fuudhee dubbisaa ture tooraa fakkeenyaaf اوكي dubbisaa akka ture ittiin murteessaa akka ture dubbata. Badee jira jette Muhammad immoo dubbiseetu ittiin murteessaa ture jedha. Dubbiin kee kuniif yaadni hadiisaaf quraanaa kun waliin dhiitu. itti sideebaa gaafii kan keedha gaafii kan kee gaafii torbaffaadha amma kun yaa jamaa gaafii torbaffaadha sii deebise inshallah agati quuftutti jechuudha sagaleen kee yoo jira sagaleen kee hin jiraami jamaa sagaleen kun jiraami Ni jira sagaleen اوكي viidiyoon garuu keessa hayyee jiran sadarkaa akka waan keessa baddaniiti. hayyee akka waan keessa badanatti gurraachatu jira neetworkii kootu na rabbasha tokkoffaa irratti wani ni gaafate tooraati rabbiin subhaanahu wa ta'ala tooraa harka ofiitiin barreessan jedha وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب غري ثاني ورا دبي كان الربان ميچيرانيتين اكاسين كتاب الراسيتني فاكاسين كتاب الراسيتني ميچيراني دبتان تجراجع رب سبحانه وتعالى اما سموه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ورا هركو فيتين بريسني الله براي دفي جانيتين دبتاني بدين مركنا يجراجدا akkana jechuun maal jechuudha harka ofiitiin barreessanii rabbi biraa jedhan harka ofiitiin barreessanii nabi Allah Musa alayhi salam rabbiin beekseedha kun kijiba guddaadha kun kijiba yahudonni yeroo sanitti hojjetan yookaan yahudonni waan kana irratti jinaayaa godhan jechuudha rabbiin subhanahu wa ta'ala kana bareecheetiin dubbateetiin jira rabbiin dubbateetiin jira isa kana أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
osoo beekaniyyuu dubbii jallisanii karaa ramaqsan jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbatee jira. Tooraatiin nabiyalla Muusaa alayhi salaam dubbate suni tooraatiin suni si galtee inni sun ka rabbiin bare akkumatu dubbate rabbitu barreesseetti kenne. Ka rabbiin barreesseetti kenne sun hin jiru. Ka rabbiin barreesseetti kenne sun hin jiru. Ka amma jiru kun maalidha? Ka isin oriiti yookaan tooraat jettan oriiti jechuun afaan warra Ibruutiin ammoo tooraat jedhama hin beemo. Maal ta'e be? Tooraat jedhama. Eessa dhaqisa? Okay, tamam. Eessa be gurbaa? Okay, tamam. Itti ageessinu mee akka hundattu yoo wanna jedhe. Tooraat jechuun yaa jamaa isa kanaadha. Tooraat jechuun kan rabbiin barreessee kenneef kan nuti itti amanu. Kan rabbiin ofii isaatii barreessee kenneef rabbiin subhaanahu wa ta'ala ofii isaatii barreessee kenneef isa san itti amanani. Tooraatiin rabbiin amma kitaabni amma jiru kun rabbitu barreessee kenneef kan amma kiristaana bira jiru. Kan Yihuudoota bira jiru. Rabbiin barreessee kenneef. Kan isaanu ragaan ba'an. Isa kana itti amanu nuti kun seenaa Muusaadhaa alayhi salaam jira. Seenaa Muusaatiin. Fakkeenyaaf amma nuti wagguu dubbannu Oriit Zadaagim Tooraat jechuudha. Oriit Zadaagim wagguu jennu Tooraat jechuudha. Si galtee seera keessa deebii jenne seera uumamaadha jenne seera jechuun Tooraat jechuudha afaan Ibruutiin. Seera nuti jennee moggaafneef jecha yookaan maqaa isaatiin yaamneef jecha wanni sun seera ta'a jechuudha miti. Maaliif jennaan waan isin itti yaamtan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam isuma harrafame san isuma akkas godhame san fidaa jedhanii Tooraat ma jettan san ka isin itti amantan san fidaa jedhanii Tooraat jedhanii jarri waan waamaniif jecha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Tooraat jedhanii. Nutilleen ammayyuu Tooraat ma jechuu jirra afaanii. Maaliif jennaan seera jettanii seera jennaan. Seeraa miti lakki maqaa biraadhaatti moggaafne osoo ati seera jettuun giddiidhaan hin arrabsinu. Maaliif jedhe islaamummaa keessa wanni akkasiidhaan. Seera eegatti jetteen yookaan Tooraat eegatti jetteen Tooraat siin jedha. Tooraat situ moggaafate waan ta'eef jecha waan ati moggaafatteen si wajjin deema jechuudha. Nabiin Rabbiidha alayhi salaatu wasalaam ka fidaadhaan waan itti amananiin malee waan jedhu itti amanan malee Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam Qur'aana murteessan takkaa kitaaba Tooraatiin murteessan hin beekan. Waan isin kitaaba keessan fidaati ufirratti waan inni isin hin jedhu irratti hojjedhaa jedhan. Jarri dhuftee jennaan وفرت وجد أجرا ربنا مو سبحانه وتعالى وإذا جاء فإن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل الله سيقلتي يوسف تلفان أتوان الله ينبوس القرآن كان مرتسي جدين ولا تتبع أهواءهم فدي ساني نرد في جدين يهودا فدي جنتين سيقلتي فدي ساني نرد في لقفدو كمال سيتو مرابط انتو مرد تكتان لقفدو فدي ساني نرد في جدين سيقلتي أما تمو نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام Tawraatiin murteessanii ka jedhe eessaa fiddee isa san ragaa naa baaftaa jechuudha. Ragaa naa baasaatiin deemte. Atis ayyee galatoomi. Atis ragaa naa baasaa deemte waan dubbatte. Galatoomi ragaa nan qaba guutummaa isaa waan dubbadheef. Jalqaba irratti Tooraa akka Allaan harka isaatiin barreesse atiyyuu dubbattee turteetta. Amma wanti Allaan harka isaatiin wanti dhagaan jirtu dhagaa jira be. Pause Yookaan Nagaan. dhagaa jira. Liibii isaa garuu taasisuu jira. Ila awwal atama waa tokko nu mirkaneessitee jirta. Allaan Tooraa harka isaatiin akka barreesse nu mirkaneessitee jirteetta. Wanti Allaan harka isaatiin barreesse sun eessa dhaqee? Jechi Allaati Tooraan jecha Allaati jettanii amantu. Jechi Allaan harka isaatiin barreesse sun amma eessa dhaqe? Eshi in bade jetta yoo ta'e fedhii Allaatiin bade moo fedhii Allaatiin alatti bade? Eshi namni akkamitti jechi Allaan harka isaatiin barreesse sana balleessuu danda'a? Muhammad nabiyyuun keessanii jechuudha. Ittiin murteessaa hin turre kan jettu immoo rakkoon qabansiif nan bana. Isa si buusetti sitti nan amanaa jedhe Muhammad. Tooraan gaafa dubbifamuu fi sitti isa si buusetti nan amanaa jedheeti waa'ee zinaadha. Dubartii ejja irratti qabamte hadiisa sana yaadattatiyyuu dubartii ejja irratti qabamte tokko gaafa gara isaa fidanii Tooraan waa'ee kanaa maal jedhaa? Tooraan haa fidaayii jedhe. Tooraan gaafa dhufa fidamuu fi isa si buusetti sittis nan amanaa jedhee Tooraa keessaa erga dubbifamee Akkasiin jenne san kijibu jirtaati ragaa baasaatiin deemisa san sun kijiba isa san ragaa baafta akkasiin jenne nabi rabbiidhaa sallallahu isa si buuse hin jenne walladhi anzala at-tawraata jedhan isa Tooraatiin buusetti kakadhaa jedhan manni Muhammad alayhi sallallahu min amanaallee hin jenne isa Tooraatiin buusetti kakadhaa jedhan nabi Muhammad alayhi sallallahu Tawraata akka bu'etti aman kun hadiisnu dubbatu jira Tooraatiin bu'e ka ammaa kun hin buune ka isin bira jira hin bu'e jettanii amantan isin illee
rabbi biraa bu'ee jettanii amantan tasuma taate taasii galtee isa kana osoo biran gahin ragaa kana naa baasiitti naa qopheessii gaafilee kan keetirratti deebisa sadan ati gaafatte jalqaba irratti si galtee sadan ati gaafatte sagaleen koo yoo sirri jiraatte jechuudha sagan ati gaafatte maalidha isa kana amma hadiisa naa baasiitti naa qopheessi tamaam wajji dubbifna نبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآن كيست لا تأو نبي محمد عليه الصلاة والسلام توراة ربي سبحانه وتعالى أكو في ساتي بريسين وتمني جدا هو بريدا ربي وفي ساتي بريسين نبي الله موسى عليه السلام كن بريسين يجرى جدا سورة الربا فرت اللي دبتي توراة سكنات توراة نتبيك نو سكنات كأمو نمني غرغر هذا بكمار كي بريسي فكين جب توراة نما جرى هركا كبتي دمتو توراة كتجر جتو يوكا موسى بريسي كجر جدا كتاب موسى دو إجرى دبت موسى قبري كيسا بريسمو يا جماعة ها موسى هل كتب في القبر وهو يعني متجئ في القبر كتابنا اما جركون كتاب موسى دو اجري دبت كتاب موسى بريسته موسى دو اجري ستم قبري كيسا تاي اچ كيسا بريسه موسى دو اجرا اول ميجرا بك اول سنه من ولا جرا اساف تازيا تاني جرن جدي قبري كيسا بريسه كي اول دربتمو اكم تتمنى مسا ما متن ركبمون كتاب موسى دو اجري نتمو انا مو رك موسى بريسه جدي وغدو بدو كوني بر ميليشيا تو دان غراغرو مان قبو ميليشيا تو دان غراغرو مان قبو ميليشيا وسم برتين جدي انا ما تدي ما متيره كون ميليشيا تو دابا تمام لكن ام تكون بوفنا يا جماعه كون اكن جچو كتاب موسى دو اجري ستمو كتاب موسى دو اجري ستمو لك انا مو موسى تبريسه تمام دندا اندندو غافي ساتيف تديبا غافي ساده حديث چنا باسا حديث چ وجين دبينه سوجين تمام ربي سبحانه وتعالى قرآن كان غافا لكن تنباه نيجو لوسا غافا ربي بوسوساني ربي ne gabarre sai ta kame badu dan ne ka jaru yahudu ta zuballis ربي سبحانه وتعالى وفيك يعني تكسان جنة غافو متكنو بما استحفظوا من كتاب الله جاء سي قالت اسني قالت كتاب ربي الله سبحانه وتعالى تكسا جنة سبب ثاني تكن ميرجل ور بيكتو تاتي في ور رهبانيوتاتي واحباراتك ان ربي سبحانه احباراتك ان ور بيكتوتاتك ان كتابك انا ايغا جديتي جرمو ايغون دندني نما وانت نبجت جلتن سبن اسرائيل قرار بديتين واقت الفما جلبو ايتين توري قرار ارغا بدني امو كتاب نجر وجين بد كتاب نين دبت جرين متا مچام لساني تون دبت بكين ارمياس رتي سديت رتي وغو دبتو راجوني سبادا كوني دبي ربي را وان تايم فدني دبي ربي تيرني جرا تمام اكزي غتاتي ديبسان يو جر ارغتي جرات يا جماعه ربي سبحانه وتعالى قافو استاذ جنرغن يغانجرا ايوا دفيراما يجرا جرا كيسنس جرا استاذ دفيرا جانس ايوه تمام ايتولي اكسيدا غمي سيغلتي ولي قالت ربي تكسا اليك تكن وفي تكسن جن اكا قرانا كان وسو ربي وفي تكسيتي سري دا ربين وفي تكس مالف بديجة دندس ربين وفي تكسن جن أحبار بيكتو يهودات تكس أجري سنة تكن إسان تكسون دندن نما وانتاني جت هيما ربي تين كاتيت ربين سبحانه وتعالى أكا ونكم بدون بيك أكا جرب اللسان اللي نبيك أجري تكن أكو ما كونوا صلاة أجري تكن نكان صلاة ننجد سنبودا نم تكو صلاة دي سودندا وفي ساتي بديجة دا نم تكو صلاة دندا وفي ساتي توليجة دا ربنا أكو مدركام نتكن كانت جرتك نجر مو إيجون دندني قرآن مو ربنا في كينيا إيجناجر وفي كيا إيجاجر إيتين دبته ربنا سبحانه وتعالى كان عفو أكا كنادا هني كتاب نسوني كتاب يهودو تافكين نمي تكو فادا لما فارتمو كتاب نسوني أكا زلالم تاوف ربنا سبحانه وتعالى تنكرين النبي الله موسى عليه السلام قافكين سيقلتي أكا زلالم تاوراف ربنا سبحانه وتعالى إستنكرني نيسين جيتشو راف atamoo akkamitti akka kitaaba Museen du'e jedhu kitaaba Museen barreesse jettee akka amantunaaf hin galle isa kana gaafii lammaffaadha gaafii tana lamaan tana naa deebista mee hadiisicha dubbisi wajjin dubbisa እሺ hadiisa siifan dubbisaa በነገራችን ላይ iddoo hojii waan hin jiruuf yoo istola ta'e galgala sii mijata saa sadii godhee waason bal'inaan kana sii yeroo hundaa fi mijatu yoo dubbisati hadiisicha dubbisi rakkoon qabu akkuma sii mijata rakkoon qabu እሺ akkas jedha A group of Jews came and they invited the messenger of Allah to the Kuf. So he visited them in their school. They said, Abu Qasim, one of our men has committed fornication with a woman.
So pronounce judgment upon them. Gareen Qureesh keessaa ta'an tokko gara isaa dhufanii nabii affeeraniiti jedha. Gareen Yahudaa irra ta'an jedhe Qureeshii miti. Yuushiin jedhanillee. Innaa nu keessaa nami zinaa dalage tokkotu jira kanaafiyyu murtii sirratti jedhaniin. Innaa murtii maal jedhan jedha. They said Abul Qasim one of our men has namni nu keessaa nami tokko dhiirri tokko jechuudha men zinaa dalagayee jedha. Innaa Kanaafuu maal godhi jedhanii? Firdii yookiin sirratti murtii isaaniiti firdii nu godhi jedhan jechuu keenyatti. Ayyee. So now they placed a caution for the messenger. Jalqaba Abu Qaasimitti himanii dhimma kana immoo ergama Allaatti himanii jechuudha. Bring the Torah. Abu Qasim Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam jarri nama garagaraati miti. Abu Qasim Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam ilma isaaniiti yaaman. Okay. Ashi bring Torah na fidaa jedheen. It was then brought Torah in fidameefi. He then withdraw the caution from beneath him and placed the Torah on it, saying, I believed in thee and in him who revealed you. Argitee iddoo kanarratti Tooraan gaafa banamuuf maal jedhee ani sitti isa si buusetti nan amanaa jedhe Muhammad. Sirriitti dubbisla iddoo kana. I believed in you and in him who revealed you jedhe. Sirriitti ilaala isa kana jechaa ture erga silaa. Dhageeffadhu bakka kana maal jechuudha hiikimee jecha kana jechuma kana qofa hiikeeti waan biraan hin ajomini jecha kana qofa hiikeeti. Kan itti kenname Tooraadha sitti isa si buusettis nan amanaa jedhe. Okay tamam. Amma bakka kanatti isa si buusetti nan amanaa jedhe. Kitaabni kun hin bu'ee jechuudha. Si buuse qofa miti sittillee jedheera. Sittillee jedheera. Rakkoon qabu sanitti deebina. Na dhageeffadhu isa sanitti deebita. Sitti jedheera moo hin jedheera kan mirkaneesse awwalku. Yaa gamme na dhageeffadhu me jechuma kana qofa hiikna jecha kana mirkaneessi nama 200,000 si dhaggeeffataara maaf irra dibdee dabarta. Bari irra dibutti hin jiru jechuma kana qofa hubattaa yeroo takana eegi. Maal jedhee sitti ka jedheetti hin dubbatu san. Sitti jettee dubbattee miti isaa xayyib. Akkasuma isa sitti jettee yeroo takana eegi Tooraatti isa Tooraa buusetti nan amanaa jedhe. Yeroo takana eegi me yeroo takana eegi. Eeywa. Maal jedhee bakka kanatti hogguu dubbatu bani gamme ofii kan keeti hin cufiin itti bani me gamme bani ofii keeti. Eshi biraan qabdu banadhu sunaan Abi Daawud 4,000 laa ofii kan keeti bani bakkuma kana bani ati rakkoon qabduuti bani ofii kan keeti banii fi wajjumaan wakka kana hubanna. Daqiiqaa tokko nageessifan banaayyee. Hayyee banii hoota. Kabanitti. Yoo daqiiqaan takka dhumatti natti himaa jedhamaa inni eeginaan irra bashnuun hime akkuma inni dubbisetti. Innu yoo har'uma taarika keessattuu gammeen har'uma tasgabbaa'aa jira. Okay. Eewa dubbisi gamme. Ashee isaa kaasee si dubbisu. Isirraa kaasee. Isuma san jechuma san qofa hiikeeti jecha san qofa barbaadan. I believed in thee jechuu jettu kun iyyuu jecha jedhudha karaa biraadhaan jechuudha. Translate gochuu dandeessu. I believed in you sitti nan amanaa. And in him akkasumas isa si buusetti jedheeti kan inni dubbate dha. Okay tamam achumatti qabi tamam. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam Tooraatitti nan amanaa sitti nan amanaa isa si buusetti illee nan amanaa jedhan jettee miti isaa. Eeyyu akkas. Quraani amma sitti Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam kan dubbataa jiran rabbitu buuse jechuu jiraniimi. Isa si buusetti sitti illee nan amanaa eeyyee akkas jedhaniif. Rabbitu buuse jechuu jiraniimi. Akkasii misiin jedhe jedhi. Akkasii akka hadiisii kun jedhutti. Ayyo akka maarra isuma siin jechuu jira kama hadiisni jedhu siin jechuu jira kama hadiisni jedhu siin jechuu jira. Kanaafuu Quraani kitaabni amma nuti itti amannu kan Rabbiin subhaanahu wa ta'aala buuse san
Ati kama macaamni simbira jiru kun ka Rabbiin buuse, ka Allahin buuse inni Isaan kun. kootitti deebii talaa gaaffiin koo kan kooti sana osoo hin taane La inni kan bira kitaabni jiru keessa jettee jiru kun meetiin Okay, inni tamam. Allaan buuse. Kanaafuu amma rakkoon qabu jenne isa kana ayyee tole ka kiristaanaati miti yaa jamaa. Kun ka kiristaanaati. Bakka Muhammad inni alayhi Allaan salaam ka buuse dubbatu meetiin. jiran. Dhageeffadhu ka. Dhageeffadhu ka. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan buuse waa'ee Tooraatiin keessatti wantoonni muraasni ka macaafa keessan keessa jiru jira. Ka jara warra Yahudota bira jiru jechuudha. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam murtiileen sunniin akka Quraana keessatti Rabbiin dubbatee jira suuraa 5 irratti Tooraatiin keessatti waan akkana barreessine waan akkana jira wanni akkana jira jedhee dubbate. Si galtee Tooraatiin keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni jira wantoota jiru macaafa keessa wanni Tooraatiin keessa jiru suni kaas dhufeetiin macaafa keessan keessa barreeffamee ni jira. Kan itti amannaa beek garii waan Tooraatiin keessa jiru macaafa keessan keessa jiru ani amanna. Garuu ammoo kitaabichi amma jiru kanaa miti Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam macaafa qulqulluutiin jettan kana tasuma arganii hin beekan. Seenaa isaanii keessatti arganii hin beekan macaafa kiristaanii amma qabatee deemu kan. Tooraat kan jedhamu kaja Yahudonni barreessan san keessa wanni Rabbiin buuse Tooraat dhugaadhaa akka jiru ni beekan. Garuu ammoo Tooraat jedhamee wagguu yaamamu ka amma isin harkaa qabdan kuni Tooraat wagguu jedhamu wagguu nuti seera macaafa seeraa uumama jennu waan isin jettan jala deemneeti. Nabi Muhammad ammoo ka jechuu jiran ka Rabbiin buuse san hin jechuu jiran. Ka Rabbii biraa subhaanahu wa ta'ala buuse san hin jechuu jiran. Ka Qur'aan mirkaneessu san hin jechuu jiran. Ka Qur'aana wal qolu san hin jechuu jiran. Si galtee? Akkas. Naan galle maaltu naan galle beektaa? Inni nabiyyitti fidame sun tooraa moo tooraa miti? Tooraa moo tooraa miti? Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam ka fidame barre Tooraat amma kun fakkeenyaaf macaafa seeraa sitti Tooraan sun isa badee seera uumamaa irratti fidee bar seera uumamaa siin jedha. Muhammaditti fidame sun. Lakki isuma mammakamaadha isuma akkuma kan kee kana fakkeenyaaf Yahudonni kan qabantu jira. Yahudonni isaan wal dhaban mataa isaanii warra Saamiriyootaatu jira. Warra Saamiriyootaatu jira. Dhageeffadhu. Mee ragaa naa kenni mammakamaadha Muhammad dura kitaabni ture sun mammakamaadha kan jedhu meesti ragaa si mirkaneessu ragaa naa kenni. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam maal irraa dhowwanimi Umar ibn Khattab maaf dubbisa jedhaniin Qur'aanni Rabbi dha osoo as jiru. Maaliif jennaan muharrafa akka ta'e Bukaarii keessa jiru. Yeroo takka dhageeffadhu mee tana sii deebisa. Isa kana sii deebisa na dhageeffadhu. Asitti hadiisnummaan kun ka dubbatu jiru gamme waa yeroo takka. Dhaga'u jirtaa miti isaa? Ilaa dhagaan jira. Kani Muhammaditti fidame tooraadha miti tooraa saallaan buuseedha miti awwal. Aywa na dhageeffadhu mee yeroo takka. Sa wajjinuu wanneen siin jedhe hadiisni kun sadarkaan isaadhaa hagam gahaa kan jedhu illee gaafi. Sanitti deebina. Gara sadarkaa lakki biranna. Amma waa'ee hadiisichaa si yakkisiise amma immoo. Awwal kan itti fidame tooraadha jettee erga walii galte tooraan yeroo sana Muhammaditti fidame sun tooraa isa Rabbiin buuseedhaan nuun jette. Inni Rabbiin buuse sun meeti amma eessa jira? Isa kan keessanii kana miti nuun jettee. Ayyee tole. Na dhageeffadhu siin jedha bar. Akki siin jedhe ani hadiisuma kana qofa naaf dubbisi ati isuma kana qofa irratti dubbanna. Tamaam olii gad hin fiigin. Hadiisa kana keessa kan jedhu Nabi Muhammad alayhi salaam tooraatiin kan Nabi Muhammad jechuu jiran ka Allahan buuse moo ka biraati? Gabaabs. Isa Allahan buuseedhaa jedha. Isa si buusettii jedha mitiire? Okay, tamam. Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam ka dubbatu jiran ka Rabbiin buusetti jechuu jiraniimi. Siifi isa si buusetti jedha malee. Akkasin jedhu. Allah siifi isa si buusetti illee nama jedhaniimi Nabi Muhammad alayhi salatu wasallam. Edhaa sitti yookiis tooraatti isa si buuse yookiis isa tooraa buusetti nana manaa jedhe. Okay, tamam. Allahitu buuse jechuu jiraniimi. Akkanuma kanaani. Eeyyee. Okay, tamam. Kanaafuu amma Tooraat akka Rabbiin buusetti amma itti amantaa jechuudha. Itti amantaati isa kana. Okay, inni Rabbiin buuse sun meerree jedheen si gaafataa jira baran. Isa san itti deebita meerreen ka biraati. Amma si bira jira inni sun. Karaa gabaabaa. Gaaffii koo hin maqsiin ka gaaffiin koo erga silaa kanan si gaafachuuti. Si bira jira gabaabaa. Inni buuse sun. Olii gadi hin fiigin. Nu bira jira jettee dubbachuu turte. Si bira jira amma. Badee jira ani amma fakkeenyaaf amma ka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala buuse suni duuti isaan biran jiru. Jalqabaa kaasee kanan si gaafataa jiru. Even inni Allaan harka isaatiin barreesse inni Muhammaditti amanaa ture sun eessa jiraa jedheen si gaafataa jira. Meeshii kana naa deebisii kan kootti dhufta. Taayib ka Allahan buuse subhaanahu wa ta'ala ka Allahin buuse Rabbiin Quraana keessa dubbatee jira waan isa mirkaneessu. Karaa Quraanaatiin beekuu dandeenya. Kitaabichi eessa jira? Eessa jira?
Kitaabichi hin jiru yaa goobas kitaaba keessa jira. Kitaaba keessan keessatti jechoonni gariin jiran. Kaa gammatu ka Quraani dubbate ka Quraani mirkaneesse wanni Rabbiin subhaanahu wa ta'ala buuse kitaaba keessan keessa jira. Keessa jiraa fi fakkeenyaaf ammaati yoo kitaaba tokko barreessite kitaaba san keessatti Quraana ragaa godhate. Quraanni macaafa kana keessa jiraa fi macaafni kun Quraana jechuun garaagarummaa qaba. Nuti kan itti amannu macaafa keessa macaafuma Yahudoonni harkaa qaban keessa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Tooraatiin Rabbiin buuse akka jirutti aman. Kana dirqama. Rabbitu dubbate waan ta'eef jecha. Si galtee akka jiru kana itti amanan. Laakiin ammoo kitaabichi amma jiru kun Tooraatiin jennuun malee mataan isaadha. Si galtee asitti wanti naaf hin galle sila maal jettee beektaa? Suuraa baqaraarra kan jiru tokko dubbattee turte maal jettee wanta nabii Isaa irratti Musaa irratti buufame osoo adda hin qoodin hunda isaatti amannee jirra. Islaamni namaa nabiyootatti amane jettee yaada tokko kaasaa turteeti. So atamma Quraana qofatti amannaa jechuun keessuun karaa biraan yaada keessa jalqabaa sanaan wal faalleessa. Amma kanan si gaafachuutti jiru. Lakki waliin faalleessu. Situun beekne malee waliin faalleessu gamme. Waan dhaggeeffachaa eega gaafii gaafate. Tooraatti ni amantaa? Waliin faalleessu akkamitti hojjette na dhaggeeffadhu kaa. Tooraan kitaaba barreeffame itti amanna jechuun na dhaggeeffadhu takka na dhaggeeffadhu sii deebisaa jira. Itti amanna jechuun amantii jechuu fi itti hojjechuu jechuun waan siif hin galintu jira. Addaan garaagarummaa qaba. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam wagguu waan san dubbata waa'ee rajmii irratti yookaan waa'ee dubartii takka dhaqaadhaa rukutanii ajjeesuu irratti. Inni kun Rabbi biraa subhaanahu wa ta'ala akka bu'e ni amanna. Fakkeenyaaf amma macaafa Yahudotaa keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni sagaagalummaa dalage tokko dhaqaadhaan rukutamee ajjeefamuu jedha. Inni kun Rabbi biraa akka ta'uuf itti amanna. Garuu macaafichi kun guutuun isaadha ka Rabbi teennee itti amanuu moo? A'uudhu billah. Maani maraanne kan Museetiyyuu jennee itti amannu sababni isaadha Museen du'e jedhee waan dubbatuuf jecha. Isa kanan deebifne baay'ee ati irraa dheessuu jirta mee dhiifne biraa dabaru akkuma dheessiteetti jechuudha. Deebisuu hin dandeessu. Anama gaafii 11 si deebisuu jira. Kaama dubbatte kana irratti waa'ee amantiitiin wal qabatee nuti ni amanna jechuu fi itti hojjanna jechuun itti hojjechuun dabalata. Itti amanu jechuun ammoo akka Rabbiin buusee jiru itti amanu. Fakkeenyaaf Museen nu bira hin jiru Museetti ni amanna. Hin arginallee nu bira hin jirullee. Abrahaamoo nu bira hin jiru. Huud kan jedhamu jira. Ni Shu'eeb kan jedhamu jira nabiyyoota Rabbiin dubbate keessa. Tokkoon isaaniitu nu bira hin jira. Itti amanna. Jarri sun akka ergamanii dabran itti amanna. Garuu ammoo hojii jecha isaaniitti hojjanna jechuudha miti. Fakkeenyaaf jechi Huud, jechi Saaleh, jechi Yaaqoob, jechi Ishaaq. Kun hundi isaadhaa itti hojjanna jechuudha miti. Itti amanna jaratti akka Rabbiin jara ergetti amanna. Rabbiin akka kitaaban garagara nabiyyootaaf kennellee ni amanna. Kan Rabbiin dubbate Quraana keessatti Tooraatiif Injiil qofaa miti yookaan nama Muusaa fi alayhi salaam Iisaa qofaa miti. Nabiyyoota hundumaafuu kitaabni kennamee jiraan hin jedhu. Hundumaaf kennamee jira jennee amanna. Hundumaaf kennamee jennee amanna. Amantii jechuun waan hin argin tokko akka argame tokko itti amanu jechuudha. Itti hojjechuu jechuun ammoo hojii kan kee jireenya kan kee guyyaa keessatti guyyaa halkanii keessatti oolfachuu jechuudha. Si galtee akka kanatti itti amannaa siin jechuudha. Hin baheessa ammas. Ijoosaa gaafii takkan deebisu ani gaafii meeqa faadha yaa jamaa ana lakkaa'u jirtani gaafii 11 faamoo meeqa faara jirram 20 deebisaa fi biiznillah usunni takkan deebisu maaliif jennaan nuti icaallee argamuu qabna isin galte islaamummaan beqa gaachana islaamummaan waan ragaa qabu qubsitee ofirraa beqa alhamdulillah jettee amantii gadi ciiftee ittiin bulu isa ammoo duratti wagguu gaafa dhume kiristaana jechuun maal jechuudha nama maalitti amanu jenna waan tokko deebisuu hin dandeenye daqiiqaa 10 naa kenni daqiiqaa 5 naa kenni jedha كريستيان جت يجرو كان يبسودا الحمد لله رب العالمين يا جماعة والله فارونك ربي كينيات وسوني غافي تكن ديبسين غافي دورو كان غافة تميسا عند الدبيجرا غافي سي غافة داجري جت كان جت شون قفتي غاها دسني قلتي اي والله كسي ميك غافي ان كريستيانو تا غافة دي غافي تكو غافة دي بر غافي قد دالي ميتي غافي لما غافة دي ينغوتو متو لما نون ديبي غافي تكو فادا Kiristaana jechi jiru kuni maaliidha? Kiristaan jechi jiru kun maali? Yoomirraa jalqabe gaafiin kanu. Lammaffaadha ammoo kitaaba Museedha. Tooraati Museen barreessee jettee amanti jedhe. Museen du'e jedhee kam himu macaafa kana? Macaafa amma jarri harkaa qabdu kana. Barsiisaa tokko isinii galchuu ustaazin gaafattuu gaaficha. Kam inni isaa? Waa yoo jiraatan isiniif hangalchaa barsiisaa jira tokko hin ba'ee jooyi. Miliqeera bakka. Kam inni? Barsiisaa Waajii. Wajiin illee nama isaa. Wajiin gaafii deebisaa isaa. Ani waajii nama waajii barsiisaa godhatee deemu na ajaa'ibsiisa wallaahi. Mucaa gaafa bari inni tiiktoo kana dhufu ni beekaa bareechee beekaa. Waajiin bare ijoollee akkanuma taphaaf jettee ituma waarasitee nama bira deemtu malee takka sirnaan isuma marii godhu takkaan argine.
takka isuma sinna marii godhu. Xiqqoo si haa mokkuru jedhee xiqqoo si Ahmed mokkoree ture yeroo takka wayiidha wajjin marii godhe. Sanillee ammoo rabbashee biraa bade. Waajin bar nama wannaati miti nama akkasiiti miti humnumaan itti seenee tumaan ijoollee injifatee taan ofirraa arrabsee taan maal godhee tumaan dibee. Waajirri sun dhufe amma inni haasa'etti qaata kun arraba seeni akkuma kana kun xiqqoo si obsuu jalqabe malee. Qaata arraba seeni sila kana dubbatee akkana dubbatee hin danda'amu jira. Ani waajibari maal jedhan saa Oromoo yoo gannama buutu maal jedhan saa hafuura loonii jedhan dubbii ebaluudha hafuura looniiti yoo jetti Oromoo yeroo gannama buutu si galte. Hafuura loonii beektanii isaa jiru hafuura loonii jedhan. Ustaaz afurri karaa lamaan ba'a isa kam isa fuulduraa moo isa duubaati? Kanuma duubaatiin baanan. Kanuma duubaa baana. Hafuura loonii jechuun hin ajaa'u hin urgaa'u jechuudha. Ana biratti akkasii. Akkasiiti. Ayyee tole eenyu mee ka biraa? Mee haasaa mee neetworkiin rabbashuu jira yaa jamaa irraa? Bareeda jira ammas taate. Neetworkiin kiyya irraa na darbate xiqqoo sii jedhee jechuudha. Okay. Kiristaanni waa deebisuu dandeessan gaaffii ustaaza deebisuu dandeessan yoo jiraattani jala kana jirra jedhame yeroo takka. Lakkoofsa sadii barreessaa yookaan immoo jirra jedhama. Yoo wanna jedhalleeni irraa na baasuun kiyya na fuuti. Itti faayoo akka tasaa na baasillee. Dabalataan miliyoon mucaa intala qortuu jedhamtu sanii wanna obboleessasiisan nu barbaadamee ijoollee obboleessasiisan jabeessaa qabaati mucayyoo sanillee inshaallah. Akka shahaadaa qabattu mataan gadi cabe baga rabbiin si cabse mataa kana keessa yaa intalaan sillee rabbiin shahaadaa si haa qabsiisu kiristaanummaa kana si keessaa baasee jibba kana si keessaa obboleessasiitti jedhanii shahaadaa qabate osoo isheen asirraa kunoo akkana nabi Muhammad akkana jedhan kitaaba iyyuu hin baranne erga sanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala obboleessuma fuudheetuma islaamummaa keessa seensise. Obboleessi shahaadaa qabate ustaaz? Mucaa wayii sima fakkaata garuu obboleessi shahaadaa qabatee jedhani. Mucaa wayiidha mucaa wayii argeetiin ture. Obboleessumaa mi'a jamaa. Yerusaalem akkasii as jirti kunoo gaafadhaame. As jirti isiin qortu jettee maqaa babattee maqaa jijjiiratte. Mataa akkasi cabinaan jettu ustaaz awwal maqaa Yesuusiin mataan koo gannan cabwana. Mataa cabiinsa ka guutuu gaccabanii miti bar. Maaliif mataa sagaleen koo deebi'ee jama. Deebi'eera ustaaz. jirtee? Tillee nu jalaan cabini garuu kan walakkaa tokko jirti Isin galtee cabeen mataan na amma cabaan jeeku. itu kanatti. Qoy rabbiidha amma fakkeenyaaf maatiin koo guutuu yoo islaamummaa qabatan min chigiraalle. Maattu mataan cabsa rabbiidhi. Kun dhugaadha ችግር የለውም መታ ከችግር ወይቱን ቀቡ Maalirre? ምንም ችግር የለውም Maaliif akka jettare? Maaliif amma saayikoo qortu tuquu barbaadde maasa? saayikoon kan kee kamaal silaalee saayikoon kan kee dubbisuun gaariidha amma alhamdulillah eeganii shahaadaa qabate hagam duraan asirratti miidiyaa kanarraa kunoo ol seensisaa jettee hin loltaa achitti loltaa asitti loltaa amma laaftee jirta alhamdulillah. Oo yaa rabbii koo olla seensaa dheedha akka lolee beekani garuu. Dhugaa dubbatanii bakka nama